Ashamaa kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis naa qaqqabu siniin jechuun jaaladhaa baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa kaanis obboleettiin keessan nagaa guutuun qabanni siniin jedhaa har'a meeshaalee ajaa'ibaa qabadheen karaa keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhaa. Like share gochuullee hin dagatanii hiriyoota keessan biraan illee gaasiniin jechuun jaaladha. Warroonni afaan turtii gootan hedduu tokko galatooma siniin jechaa egaa ka har'a waan ajaa'ibaa wayiitidha meeshaaleen kanan qabadheetoo dhufee keessattuyyuu ka gaafii kan nuti ta'ee waa'ee jookiiwwan bishaanii yeroo darbe irratti hojjedhee haarabdiiwwan jookiiwwan seenuu didan jechuudha. Kanuma duraaniidha. Har'a ammoo jookiiwwan adda ta'an kan laastikii ta'anii kan bishaan yeroo kamiyyuu bishaaniif xarapheeza irra teechifannu. Baay'ee jookiin yeroo sagantaa qabnu bahuu fi jookiiwwan immoo yeroo callisnee bishaan kan namni kamuu xarapheeza irraa bishaan dhabu burcuqqoo fi bishaan jechuudha dhiqneet akka biyya keenya itti asinitti himaatoo jira akka boruufillee akka warra araboota sana akka girnu hin jenne yeroo baay'ee gaafa waggaa 2 waggaa 3 ol teenye wanta keessa jirru san dagachuu barbaanna. Yoon kana jedhu shamarran keenya wanni jettan jechuu kooti osoo hin ta'in girnu jedha gaafa biyyatti galle. Gaafa galle eenyumtuu jaalannee jibbinee warri gaa'ila hin qabne gaa'ila qabaachuun warri gaa'ila immoo dhaabbannee too deemne immoo gaa'ila keenyatti seennee manuma keenyatti jiraachuun jechuudha. Gaafa san akka girnu hin jenne wanta jiru warrumarraa gizee barree baay'ee tokko gaariidhaan isiniin jedha. Kanaafuyyuu yeroo kamiyyuu xarapheezaa keenyarra burcuqqoon 2-3 taate jookiin bishaan itti guutameen dhabamu. Namni kamuu gaafa ol seenu bishaan naa kennaa jedhee nama hin gaafatu. Burcuqqoo sana ol qabateetuma bishaan qicatee dhugaa jechuudha. Jookiin xarapheezarra bakka feeteyyuu waggaa deemtee hin dhabamu. Yookaan immoo kan bishaanii qulqulleessullee namni tokko hin qaba kan bishaanii itti naqatan jechuudha. Isa san cinaa hin teechifta jookis bishaanis. Namni baay'een ka'ee bakka sanii argaa jirtanii meeshaalee baay'ee ajaa'ibaa fi ija namaa hawwatan argaa jirtu siniin jechuu jaaladha. Keessattuyyuu ka meeshaalee argaa jirtan waanuma alatti arginu kanaadha jechuudha kan argaa jirtanii oggaa suuqii dhaqnee oggaa warri biteetoo dhufuu ni laalla. Akka argaa jirtan kunoo haala kanaan isin argisiiseetoo jiran isiniin jechuu jaaladha. Wanna mana keenyaa nu barbaachisu oggaa bitannee dhugaan isiniin jedha. Mana keessa meeshaa guuttachuun baay'ee ulfaata. Dhugaa baay'ee ulfaata biyyatti galanii too isiniin jechuun jaaladha. Haga har'aa diras jechuudha. Ana wantoonni baay'ee wanti natti hir'ate baay'eetu jira mana keessa. Isuma dhugaan isiniin jedha. Ana ayyaantu asallaa waan dhoksaa waan irra qaqqabaa maaloo kanan beeku. Maaliif jireenyaan jiraachaa jireejaa ta'eef baay'ee baasii guddaan qaba. Baasii guddaan qaba calliseetuma waa'ee isaa qofaa miti kanan guutu jechuudha. Garuu gaafa hojjechaa immoo guuttannu achi waggaa teenye. Transportii baasiin qabnu ijoollee gaafa meeshaa guuttanna jenne. Maaliif gaafa baate bishaanan bitadha jetteetoo hin yaaddu hojjechaa mana namaa keessa jechuudha. Gaafa asitti hoo transportii baaftaa bishaan gaafa gadi baate hin baastaa. Transportiidha ati fakkeenya birrii 100 qabdee gaafa baatu 200 sitti ta'uu danda'a. Gaafa 200 ittee baatee 300 sitti ta'uu danda'a. Meeshaa mana keessaa mana ijaaruu namatu si arga. Meeshaa mana keessaa guutuu jechuun waan xiqqaa miti. Kanaafuyyuu yoon kana jedhu immoo gaadaa keessan laaltanii ani akkanumaan ka'aatii bitaa jedhee isinitti ina cabaccabu. Isa dhugaan isiniin jedha jechuudha. Mana keessan laaltanii herreega keessan laallattanii haga kana akkaawuntii kiyyarra yoon godhadhe haga kanaan immoo ji'a kana meeshaa kana yoon bitadhe meeshaallee immoo meeshaa nama daala jettu. Amma fakkeenyaaf dirqama wanta jiru hundaa kontirool biiffee hojjisiisee isa guutuun qabaa osoo hin ta'in mana koo hoogganuudhaaf. Egaa ka abbaan tokko mana ofiitiif nugusa. Bakka ati mana keetiif nugusaadha. Yookaan immoo mana keetiif ati nama bulchaa olaanaa tokkodha. Mana kee bulchita yookaan hoogganta waan ta'eef meeshaa kanaan gaafa mana koo hoogganuu nan danda'a. Fakkeenyaaf biradistii 5 biradistii 6 namni tokko mana isaa hooggane ati immoo biradistii 2 mana kee hoogganuu dandeessa. Kanaafuyyuu dirqama waan tokko guuttate atis guuttachuu qabda jechuu kooti fi miti. Egaa kana gorsa kana immoo meeshaalee kana laalatoo gorsa kana dhaggeeffadha. Meeshaalee akka argaa jirtan kubbaayyaawwan burcuqqoowwan feermuuziiwwan hin deebi'ee taanaan dhugaan isiniin jedha. Deebisee immoo asumaan baay'ee kubbaayyaawwan isinii jaaladhu laate taanaan biyya keenyatti waan tokko gizee dhugan keessattuu bulluqni amma baratamaa ta'eera ani baay'een jaaladha.
Sini wani asumaan bitadhaa isiniin jedhu keessa raate taanaan warri da'us barbaadan warri immoo galgala gizee qorraallee bulluqa ani baay'isawwan nan jaaladha bulluqa isa dhugaan isiniin jedha maaliif natti tola waan ta'eef galgala yeroo qorraa dhuguun baay'ee barbareedan kubbaayyaawwan babbareedan hin jira. Ijoollee keessaniifis ofii keessaniifis abbaa manaa keessaniifis dhiironni baay'een ni jaalatu bulluqa yoo kana jedhamu immoo akka waan xiqqaa wayititti ilaalina nama jabeessa baay'ee gaariidha doktora gaafa deemtan dadhabbii adda addaa gaafa qabaattan kana sin gorsa doktorri jechuudha waan dhangala'oo dhugisiin jedha dhangala'oon dhugdu keessaa jiraatu taanaan garbuu hajjaa walitti hojjetame keessaa bulluqaadha kubbaayyaadhaafan kana dubbadhe immoo ijoollee bulluqaatti isin wanni jechuu kosoo hin ta'ini haala kanaan jookiiwwan amma nam'e kanallee odoo bitattanii baay'ee tokko gaariidha biradistii wan amma namne keessattuu online irratti ergaa turtan ijoolleen jechuudha biradistiiwwan halluu adda addaatiin jiran kun nam'ee jira jechuudha amma miidhana maamila kiyya bira gaafan deemu galchee jira jechuudha isa kan online irratti jiru san sababbi isaanis immoo meeshaalee kanatti argisiisan ture kan akkanaa jedhee tooyi haaluma saniin galchee jira by the way namni meeshaa quality galchuu irra hin taa'u kanarra argite boru deebiteen argitu jechuudha sirriitti furatu sababbiin isaa meeshaalee dambanyaa qaba namichi dambanyaa qaba deebisee meeshaaleen isaa smartii kan ta'e yookaan quality isaa kan eeggate haayii kan ta'e jechuudha kan seensisu kanaafan anillee kara kana isin jajjabeessee suuraan isinii teechise akka argaa jirtan meeshaalee kan biiffeedha ta'an jookiiwwan biradistiiwwan biiffee keessa galuu danda'an kontiroolii jechuudha biiffee waan jedhu maaliin baay'isawwan meeshaan kontiroolii biiffee keessa galan gaafa sagantaa qabdan meeshaalee biiffee nyaataa hojjetamanidha meeshaaleen kun hundi isaatu kan amma argaa jirtan kun jechuudha meeshaalee sukkaaraa keessattuyyuu ijoolleen keenya kan yeroo kana keessa baay'ee wanni bitachaa jirtanii rakabooti dimlaayitii bitattan meeshaaleen isa wajjin deemu meeshaa sukkaaraa isa wajjin deemu tartiiba kanaan bakka sadiin argaa jirtan jedhee tayyaada bakka sadiin diizaayinoota adda addaatiin babbareeda kan ta'an jiru egaa ka gatiin isaa akka beektan guddii miti argaa jirtan jechuudha namirratti dhugaan isin jedha meeshaaleen baay'ee guddii miti haala kanaan isa cinaatti bitachuu dandeessanii akkasuma mooyyuu siniiwwan maaliif suuraa teechise viidiyoo irraa akka meeshaan sirriitti isinitti mul'atuufan suuraa teechise isiniin jechuun jaaladha maaliif iskiriinshoot gootanillee erguudhaaf gaariidha isiniin jedha biradistiiwwan isa akka argaa jirtan biradistiiwwan kun baay'ee wanni keessa galanidha kontirool biiffee keessa galanidha gaafa sagantaa qabdan biradistiiwwan kana gadi baastanii itti hojjettanii biradistiiwwan kun baay'ee kasala irratti miti kan hojjetamanii buttaa gaazidha jechuudha warri buttaa gaazii egaa kanam nama fayyadamne jiru buttaa gaazii maabiraatiin gaxariidhaa galee jira baay'inaan jechuudha baay'inaan amma maabiraatii bishaan bakka hundaa galaa jira waan ta'eef fayyadamtanii achiin booda walawwaltanii bareechitanii bootaa isaatti teechiftanii mana keessaniif siin boodha gaafa baaftanii immoo meeshaan keessan isin fayyada kan akka dubartii mana keessatti meeshaalee ishii bareechuun jiru kunillee akkuma jiru meeshaaleen kun meeshaalee kontirool biiffee keessa galanidha gaafa waajjiraatu kan gadi ba'anidha isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka viidiyoo kana ni jaalattan jedhee abdii qaba gatii isaa hoonaan jechuu dandeessan ijoollee gatiin meeshaalee tokko nutti warri naan jettan gaafa bitame amma baay'isawee biteetan meeshaa kanan bitee hin jira irratti viidiyoo isiniifan hojjedha garuu meeshaan ani gaafa kana bite boru ittiin jira kan jedhamu isinumtuu miidiyaarra ooltan waan ta'eef ni beektan hundi keessanuyyuu jechuudha amma fakkeenyaaf sahaanii takka har'a 180 keessattuu sahaanii akkana jidduu keessa jirtu diizaayinii qabdu tun takkattiin 180 har'a 180 bite boru hoo 190 ta'uu dandeessi 200 ta'uu dandeessi bakka san meeshaan hin taa'u ijoollee qaraxatu dabalaa tiraanispoortii nama fakkeenyaaf gaazii duraanii parasantii 25 moo maali gargaarsi hin jira warri taaksii amma garuu isaan irraas waan qannasameef uummata irratti dabalan jechuudha tiraanispoortii kanaafuyyuu kana fakkaata isiniin jechuufanii yaadni koo guyyaa har'aa warroonni ganaa osoo meeshaa hin bitin gaafa bitame irra dhaabbadhee isinitti himuuf kanan bitee hin jira viidiyoon guyyaa biraa isin bira hin ga'a namoota lama guyyaa tokkichaan kanan biteetu jira hagam viidiyoo san qabadhee too dhufee tokkoon gatii isaa isinitti murti bakka jirtanitti nagaa naa ta'a baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa baay'ee.